Badhaa isaaniin irraan fadhu kanaanan isaa yaadadha. Kunoo ergaan keengaan isaan kallattiidhaan kan biraa kan Galaanaan kaase keessaa albama kee keessaa sirboonnati barreessite sirboonni kan kee ta'an meeqaadha gaaffiinsa? Albama koorra sirboota 12 jira 9tu barreesse. 3 Simee Tufaatu barreesse. Simee Tufaa waliin. Yeedaloof walaloo wal keessa jechuudha. Amma waa'ee waltajjiis kaasneerraa waa'ee jaalala uummanni siif qabus kaasneerraa yeroo uummata bira dhaqxee akkaataa isaan ittiin simatanis kaasteetta. Waltajjii fiichii irratti immoo sirbati kololanii koo sirbite tokko jira istuudiyoo keenya qabna. Isaaf hirreetu immoo deebina jechuudha. Ammas hordoftoonni keenya bilbilaanis ergaa gabaabaanis gaaffii isaanii nu erguu danda'u. Ammas iddoo jirtanitti nu faana turaa keessummaan keenyarraa Hacaaluu Hundeessaatii turtii gaarii. Asama lucky 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 kololani sa bilikisito yamarartuto numarati wal isama kololani sa bilikisito yamarartuto numarati wal isama kololani sa bilikisito ya konkoneto nugadae wal isa kololani sa bilikisito yamarartuto numarati wal isa kololani manakakayun koduri kololani ne gurguddan sibila kololani anum kalla kesi waya kololani namna timbekne simida kololani faranji riki chadiki kololani Ruminga tufon indanko kololani ijollumana nisijale kololani simararu imimanko kololani sa bilikisito yamarartuto enugadae wadisa wayo kololani sa bilikisito yamarartuto enugadae wadisa kololani mali mando gargar nu basuf yadan jarro bilikisito mali mandi adan nu basuf yadan jarre rangade hambo koti irransi yeyi arite utoni nuftasi ebu eda torra fim barite ya birbir sawarra bebe enyu murala telata anu mafsi gargar basu wagame kaya dadata kololani mali man andanu basuf ya danjaro bilikisito mali man gargar nu basuf ya danjari bilikiseko malo yashole malo ya marartiti ya loko sifan gurgure joroko ya marartuko malo yashole malo ya marartiti ya luce sirba sagalena ngaduce berga kololani sa bilikisito yamarartuto numarati wal isa kololani sa bilikisito yamarartuto numarati wal isa kololani sa bilikisito yakonkoneto numarati wal isa kololani sa bilikisito yamarartuto kololani karama nabba guddatu kololani amalen sare arite kololani uton sinalcha marmaru kololani Kopelu karana dute
ololaniito bosonuu maaliif furdata ololaniito otoo siqiqiidhaan dheedu ololaniito anabbaa kee maal Hordoftoota keenyaa egaa kunoo Haacaaluu Hundeessaa waliin haasa'aa gidduu gidduutti immoo sirba isaas isin affeeraa akkasittiin waliin haasa'aa jirra. Haacaaluun har'aa gaaffii keessanis hin deebisa. Gaaffiin ani kaasuufis jira. Innis gidduutti muuxannoo isaa nuuf qooda. Haacaaluu sirba kololanii koo affeeramnee jechuudha galatoomi deebineerra. Galatoomaas. Gaaffiin sila kee jira garuu isatti deebina amma kan ani si kaasu mudannoo qabdu keessaa tokko kan yeroo mana barumsaa turte mana barumsaa Ambootti yeroo barachaa turte mana barumsaa innaa deeman beektaa uffannaan mana barumsaa adda yuunifoormiin jira. Uffannaan sun immoo shiiftiitti garaagara beekamaadha. Shiiftiin ganamaaf inni sa'a boodaa garaagaradha. Wanta nagahee maali Haacaaluun otoo shiiftiin isaa yookaan yeroon inni itti baratu sa'a booda ta'ee jiruuti barii dogoggoree mana barumsaa dhaqee isayyuu immoo uffata saslaa sa'a booda uffatamu uffatee ganama mana barumsaa seeneet eggii dallaa keessa seenee barattoota kaan argee of hubatee innaa deebi'uuf karrarra ga'u Haacaaluu isaa deebitannaa waa jedheedhan sana nu taphachiise. Ati nama ajaa'ibaa bar. Innaan albama kana hojjechuudhaaf innaan marmaaru Amboodhaaf Finfinneetti marmaaraa hojjechaa ture. Kutaa 12 barachaa ture sin maqumaaf mana barumsaa ta'a malee yaanni koo kan jiru albama kana yoomin xumuree fixaadha. Garuu mana barumsaa hafuun qabu waan ta'eef an deema. Kan si ajaa'ibu keessaa jimaata Finfinnee deemeen istuudiyoo qidaameef sanbata buleetan wixata barii baheen gaafan kan waaree ganamaa baradhutu jira. Waaree ganama istuudiyoo bulee Finfinneedhaa dhufee halkan keessaa sa'a 11 walakkaa akkas baheen Finfinneedhaa konkolaataa yaabbadhee dhufa. Hiriyaan koo kan wajjin kireeffannee jira guddisaa dheeressaa jedhaman yeroo yuunifoormii fa'aa daandiitti naaf dhufaa jira saffadhee seenaa. Nagaa akkam jirtu eenyu jennu eessaa nu bilbiltu? Simeetu Faan jedhama Finfinneerraa. Eenyu? Simeetu Faan Finfinneerraa. Simeetu Faa walaleessaa sirboota Haacaaluu keessaa moo? Akkas. Waa'ee kee kaasaa turre gidduutti waa'ee sirba Haacaaluun naasofnu. Atis nu bilbiluun kee baay'ee gaariidha. Kanaan wal qabsiisee gaaffii nan si gaafadhu jira. Mee utuu nan gaaffii kana sin gaafanne ati dura gaaffii kee Haacaaluu gaaffume. Hello. Nagaama? Nagaama jira. Irra naa deebi'ee egaa maqaa namaa kaasan namni ka'uun hin oolu. Kunuuti amma Haacaaluudha keessummaan keenyaa. Haacaaluun hojii irratti maal fakkaata? Gaaffii ati gaafattu hoo jiraate wanti utuu uummanni beekee gaariidhattee yaaddu waa'ee Haacaaluu wanti hubatamuu qabas yoo jettu hoo jiraate nu gaaffu. Egaa wanti Haacaaluu gaafadhu hedduullee yoo jiraachuu baate kallattii waan wal arginuuf yeroo hunda nan gaafadha. Tole. Haacaaluu yeroo jalqabaatti kaasee ijoollummaa isaatii kaasee waggoota 13 turan beekaa. Yeroon beekus akkin ani itti beeku akka tasaa waltajjii tokko irratti wal agarre. Nama hedduu sirbuu danda'u keessaa tokko ta'een argadde sababuma waltajjii sanaa irratti jechuudha. Sirboota afaan Oromootiin kana dura wallifaman hunda isaanii yoo caalchisee sirbe malee gadi buusee hin sirbu kana dandeettii isaa akka hubadhu na godhe. Egaa namni galaana jireenyaa gadi fagoo kana daakuun yeroo itti fudhata yeroo dheeraa booda immoo waggaa 4 dura wal argine innis
jiruu fi jireenyi bakka nama geessitu walumaa gadi jechuudha ture. Anis akkanuma wal agarre. Garuu waan hawaasni barbaadu gurra hawaasaatiin ga'uudhaaf yeroo nuti hin fudhanne sun immoo aantummaa sabaa fi jaalala afaan saba ofii aadaa saba ofiirraa kan ka'e. Akkuma inni durayyuu heeree ji'oota 7 keessatti albeema milkaa'aa ta'e tokko hojjenne jechuudha. Kana Hacaaluun miirri kaleessaa jira jedhiine miirri kaleessaa sun har'a'uu jira. Yoo jiraate amma yoomitti deemuu danda'a. Tokko kana. Inni lammaffaa Hacaaluun yoo kiiloon kee kuyyoo uummata kalaanii. Tole kan biraa qabdaa Simee? Kan biraa Hacaaluu kallattiidhaan waliin dinqisiifannu. Kallattiin miidiyaatti yoo dinqisiifadde maal sitti fakkaata siis? Tole amma inni afaan immoo wanta si gaafadhu maali? Yeroo Hacaaluu faana hojjettanii sirboota albamii kana keessa jiran keessaa atis kan barreessite qabdaa kan yeedaloonis irratti hirmaattee jira. Walumaa gala immoo adeemsa hojimaata albamii kanaa keessaa qabda waan ta'eef Hacaaluun hojii irratti maal fakkaata? Maal isa ajaa'ibsiifatta? Dandeettiin inni qabu isa kamtu sitti tola? Hacaaluun dubbii keenya irratti Hacaaluun inni barreessaa ni yeedaleessaa akka inni walaloo gaggaarii barreessus hedduun beeka. Caalayyuu kan beeku keessaa tokko ana. Ni yeedaleessaa garuu yeedaloo amma yoo dalagdee itti kennite yeedaloo sana akka ati yaaddee ol godhee hojjechuu isaati. Ani hedduu kan dinqisiifatu wallistoota hedduu faana hojjeteeraani. Wallistoota hedduudhaafis barreessee kenneera. Garuu wanti ani isarraa namoota biraarraa hin arganne isarraa kan hin argu. Yeroo gabaabaatti shaakallee otoo hin ta'in yeroo gabaabaatti afaanumarraa fuudhee yeedaloo akkaataan inni itti hojjetuu fi akkaataa ani yaadee ol godhee akka inni hojjetuun quba qaba. Kan inni hedduu dinqisiifadhuufis isa kana. Kana kan inni Hacaaluu keessaa dinqisiifadhu ni barreessa dhugaadha. Haa ta'uuti yeedaloo akka ajaa'ibaatti hojjeta jedhee kan dinqisiifadha Hacaaluu. Tole yeedaloo isaasiif caalasii fi egaa Simee waan nu bilbilteef si galateeffannaa tarii dhimmoota biraa irrattis immoo yeroo biraa atis yaada kee nuuf kennitan yaannaa kan Hacaaluu qofa osoo hin ta'in dhimmoota ogummaa gaafatan irratti akkasumatu nu hirmaattee nutti tola waan nu bilbilteef galatoomi. Galatooma anis waan irraa barbaachisu saba kiyyaaf gumaachuuf nama duubatti jedhu miti ulfaadha. Hayyee turtii gaarii siif haa ta'u. Simee Tufaanii. Simee dhagaa kan amma haasa'aa ture. Simeen hojii muuziqaa kee keessa namoota harka qaban keessaa tokko waliin hojjettaniittu waa'ee kee kan inni kaase keessaa atis silaa waa jetteetta waa'ee dandeettii keeti. Inni immoo yeedaloo kee baay'ee ajaa'ibsiifata. Dandeettii ati yeroo namni waa sitti himu waan yeedaloo wayii sitti himu ati immoo nama sitti hime sana caala bareechitee akka hojjettudha kan inni kaasaaru. Akkuma siin jedhin ijoollummaarraa kaasee wal beekna. Almost waggaa 13 14 innis akkas jechaa ture sirrii. Nama cimaa beektee Simeen barreessuu qofa osoo hin ta'in nama dubbis danda'u beektee gaafa haasa'u nama haasaa danda'u. Sitti bahe jechuudha. Anatu satti bahe. I am sure. Anatu satti bahe malee ani inni natti hin baane bilchaata anaaf bilchaataadhaan. Ani sillachuu cimaadha kanaan haasa'uu kanaan galatoomii waa barreessuu kanaan. Tole. Galatoomii Simee Tufaa keenya. Waan nu bilbileef anis galateeffadheera. Waa'ee inni kaase keessaa maali Hacaaluun kun yooma furdataadha. Kiiloon isaa yoom dabalaa. Ani amma waggaa amma kana akkasumatti hin beekaa. Yoo akkam goonee furdisnaadha Hacaaluun. Tarii yoon furdadhe warra na komatan keessaa Simee Tufaan ta'in malee egaa wanti yaanne gaafa nuu guute furdachuun hin oolu. Namni yookaan yoo waatti tole furdataa yookaan yoo abdii kutate furdata. Dhiifa mallee naa godhe malee. Kana lamaan keessaa gaa waan dhabnu amma lubbuun nu jirtutti. Kanaaf gana kan kee fuuldurumatti jechuudha waa'een kanaa. Namni gaa ijoollummaadhaa kaasee innaa dargaggoomu innaa dulloomu jijjiiramni qaama irratti uumamu jira. Hacaaluun achumatti bishaatee jiraadha akka naa galitti jijjiiramni qaama kee irratti mul'atu badaa mitiidha.
Sanuma. Sanuma miti? Sanuma. Garuu fayyummaan koo guutu galata rabbii. Waa'ee gaariidha. Wanti guddaan fayyaadha. Kan haasa'aa jirru waa'ee ogummaa, waa'ee dandeettii keetii, waa'ee muuziqaa keetii. Dhimmi guddaan sanadha. Isaa wal qabsiisneeti kan kaasne. Sirbootaati sirbite keessaa kan uummata bira ga'ee akka mudannoo addaatti ilaalamu jira. Sirba oolmaan kee tulfaatee kan jedhu sirbi suni sana dura dhiifama haasaa kee dammaan qabee gaaffii simiitu faan gaafate tokko jira. Miirri sun akkuma durii jira. Isa itti deemina dheeni amma gara fuulduraatti maal hojjetta kan jedhu gaaffiin jira kan silaa jalqaba irratti nu gaafate adam nu gaafate salamaa walitti qabnee deebisna dheeni inni irraanfatamu. Abshir jira. Yoo inni irraanfadhe atis inni irraanfatame. Inni irraanfatame. Tole amma waa'ee wanni kaasna oolmaan kee tulfaate sirbi sun seenaa dhugaa akka ta'edha kanan dhaga'e. Sirrii. Sirbi sun yeedaloonsaas walaloonsaas namatti tola. Dhaggeeffatanis na arganis. Mee seenaan sun maalidha? Seenaan sirba kana duuba jiru maalidha? Sirri oolmaan kee tulfaateen jaalallee kooteeffan sirbee faantuu Damsa'u Diroo Beenyaa jedhamti. Innaan mana barumsaa haayiskuulee jiruuttiin wal barree akka gaariitti wal jaalachaa turree jidduudhaan ani mana sirreessaa galee. Mana sirreessaa galee almost waggaa 4 achiin ture. Amma achi ba'uu marmaartee na gaafachaa turti. Ana qofa osoo hin ta'in qeedhaa baay'ee ishee jaallatu maatiin koo innaa ishiin dhuftee achitti na gaggaafattu sana. Abbaan koo maqaa baaseeraaf iyyuu kan sidinku beektuu jedheen beekte. Obsee koo beektuu koo jedhamti. Walaloo sanarra. Sana keessa jira. Isheefan sirbee anis nan bahee amma yoonaa waliin jirra. Isheefan sirbee kanaaf seenaa dhugaa ta'uusaa naannoon itti dhaladhee ishee beekanii baay'ee ishee jaallatu. Kanaaf sirba kana keessa amanamummaa, gootummaa jaalalaa, kunuunsaa nama jaalattuuf gootuu kana kan inni calaqqisiisu walaloon sirba kanarra caala. Sirbi kun sirboota baay'ee jaalataman keessaa tokkodha. Nutis yeroo baay'ee kan qilleensa oolchinu keessaa kiliipii ati nu biraa qabdu keessaa kan jaalatamu tokko kanadha. Mee sirba kanaati irra nu buusiiti. Nuti immoo istiidiyoodhaa ol kaasnee dhageessifna jechuudha. Oolmaan kee tulfaatee ka'anaaf finaa ooltee rakkinaaf gadadoo kan nafaan argitee. Istuudiyoodhaa gadhiistan baay'ee.